ashama waya jolle arra ashama waya jolle arra hunoti geisani رسول الله يا قوب نباتي أمين تنتي جرانو ناتاتي دور الرلي أرن وياتي Ega sagantaan kun sagantaa yeroo kennaan isiidhaaf kennamuudha. Amma dhumaatitti nu faana turan asirraa kenna hordoftoota kiyya. Kennaan isimmoo kana fakkaata. Waaw maashaallah tabaarakallah. Inni kun immoo qur'aana ustaaza kennarraa ta'e ustaaza isii barsiisee eebbisarraayi. Ustaazi asumaan jaalatooma jazakumullahu anna khayran jazaa isiniin jenna. Akkasii kana fakkaata isiniin jechuun fedha. Inni kun immoo yeroo nyaatan jechuudha. Yeroo affeerraa laaqanaati. Akkasii asitti immoo tiyyu jechuudha. Yeroo sanitti isiin maazarii wajjin seentee uffata isiillee jechuudha. Maazarillee narra eebbifaman isii wajjin. Isiin barattee eebbifamti isaan immoo jechuudha. Isii dahanii guddisanii jechuudha. Asirraan gahuudhaan eebbifamanii siniin jedha. Warra ofillee eebbifamee ma'ummaa ofillee eebbisu hunda keessanaa taasisu siniin jedha hordoftoota kiyya. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا فجرلتمتوتا عباليان ورسقليه يدقيتان وندكي سنوبا جراتان جتشا ورچالانا كنا channel kana hara watatan subscribe god awarnimo mati tata like share commenti god ayada keessanno ibsani sinin jedha. Ega abbalayyan kiyya ebbis history kana fakkaata obboleetiti jechuudha. Ega maatii fi obboleeyyan keenya wajjin jechuudha. Ollaa fi firoottan hunda wajjin ta'ee eebbi kuni akka barbaachisuttis viidiyoowwanis waraabamuu baatu. Namni biyya keenya ammoo jechuudha dhugatti kaameraa dura hin dhaabbatanii tana arganii hin agarreen beeku. Warri dubartoota illee akkasuma nagootudha garuu isaan dinnaaniin hin cinqine jechuudhaani. Akkasii obboleeyyan kiyyaa warreen biyya namaa jirtan jechuudha. Biyya namaatirraan eebba godhattan wallahi kanuma maatii fi wajji godhatetu argee beeka. Haga nama gammachiisu sunillee maatiidha. Nama gammachiisa jechuudha. Nurraa dhaabaa viidiyoo kana jedhaa jiran jechuudha. Yeroo kanatti ergasiisaan akkas jennaan warroota viidiyoon barbaanne irraa dhaabanii eegasii waraabban jechuudha. Akkasii yeroon kun yeroo nyaatanii geessanii du'aayii godhuuf qophaa'aniin se'a. Sagalee isaanii dhageeffatta. اللهم آمين. يوم نام الدنيا سقطات إذن ربي تبقى إني يا ربي سحاب. الدنيا جالبات ربي سحاب. ونام الدنيا برات ديم ولا تات إذن ربي تبقى سني ربي سحاب. والنبي تجارات بيتو سحاب. اللهم آمين. اللهم آمين. لافتو ما تبقى إني يا ربي سحاب. بقى إني يا سني ربي سحاب. اللهم آمين. جنك أن سحاب ولا تات اللهم آمين. Egaa yeroo kanatti warri dhiiraa yaa'anii warri dubartoota garuu isaan asitti hin nyaanne warri dhiiraa yaa'anii jennaanuma wal duudan malee jechuudha. Kutaa biraatitti haganafs bal'atuu baasu jechuudha. Inni kun saaloonidha. Egaa amma sagantaan kan dubartootaati. Garuu isaan viidiyoo hin barbaadan. Yani viidiyoo hin waraabne isuma dhugaa jechuudha. Maaliif ofii kiyyaafillee tasa dingata akka namni viidiyoo na waraabu hin barbaadu. Isaan hin barbaannu jennaan nama tokkollee hin seensisneen jedha. Kana fakkaataa garuu alhamdulillahi manni gootudha jechuudha. Tuni adiisadha isii eebbifamtu. Akkasii sinin jedha obboleeyyan kiyyaa sumaan maashaallah jedhaanii akkasuma mootiyyoo jechuudha. Obboleeyyan keenya warroonni wajjin eebbifamte jechuudha. Markazni keenya kan irraa barannee eebbifamne wallahi onnee guutuun isin galateeffadha jechuudha. Maaliifuu gammachuu tana namatu gammachuu namatti fakkeessa jechuudha. Ammaaf yeroo isin as seentudha jechuudha.
biyya keenyatti akka biyya nama sanittis toluu baatu alhamdulillah namoo xiqqoo tanatti gammadeetu guddollee bira gahaa jalqaba waan ta'eef xumuraa miti inshallah nama mootiyyuu guddisa eebba guddallee jechuudha waa hundaan tafsiira fi kitaabolee garagaraa fixee eebbifamu isiifillee obboleeyyan keenya hundaayyuu rabbiin haa taasisu jedha. Akkasi obboleeyyan kiyya aga xumuraatitti na faana turan jedha yeroo kanatti yeroo namni yaa'e Allah oseentanillee simadhee jira. Alhamdulillah. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya inshallah yoo isinitti tole yaada gaarii nu kenna hanqinni silaa ilma namaati waan ta'eef hin dhabamu hanqinna kennuuf nuti himuun sirreeffannaadha sagantaa kanatti yeroo kanatti jechuudha. Yeroo abaaboo tana hawwii hiriyaa isii bakka isii buutee obboleettiin tana rooman kenniteef jechuudha. Akkasuma kennaa isiin kenniteef illee jechuudha. Kennaa obbolee hiriyaan isii kenniteefis waama hundaayyuu isiitu bakkaan gahee geesseef jechuudha. Obboleettiin tana tuni inni kuni obboleessa kenna guddaadha siniin jedha. Isa abbaa inni ilaallu rabbiin umurii isinii haa dheeressu nuun jedha asumaan akkasumallee akkuma abbaati inni kun immoo qottisoo kenna abaaboo kennaafii jiran isiniin jedha. Mashallah tabarakallah yaa rabbiin immoo hinaaffanna qabdanii silkii qabadhe kaame isaan waraabuuf dhaabbadhaa isaan immoo tiyyuu achi abaaboo walii kennanii walitti bubbu'anii asumaa warroonni isii cabbaxoo hin dandeenye immoo tiyyuu jechuudha hin cabbanne akkasumatti kennaniif jechuudha. Allah arabuun immoo akka poolisiititti kenneefi maashaallah. Kana fakkaatu isiniin jedha obboleeyyan kiyya alhamdulillah amma tokko qophii bareedaa ture jechuudha. Dhugaatii hedduu takka itti gammannee jirra isinis akka gammachiisu abdii qabaa warra mootiyyuu jechuudha amma deddeebi'ee jechuudha waan kayrii baratee barnoota diinii fi duniyaallee baratee jechuudha kan amantiitii fi diinillee baratee jechuudha eebbifamu guutuu kennayyuu haa taasisuu isiniin jedha. Isinillee warra maatii fi biratti eebbifamu rabbiin isin haa taasisu maazarillee hin jiranii obboleeyyan keenyallee hin jiranii abbaa keenyaaf biraadhaanillee jechuudha ala kulli haal rabbiin isaanillee jechuudha nama achitti wal argu nu haa taasisu jannata keessatti jechuudha. Nama mootiyyuu barnoota barate kana jechuudha wallaahi isillee itti fayyadamee isaanillee nama jechuudha du'aayii kadhatu. Nama irraa sadaqatu hunda keenya isis taasiseen hunda taasisuun isiniin jedha akkasii yeroon kun immoo sagantaa keekee muraati Allah walii qabanii muraniisa akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya dhugaa Allah hedduu takka das nu jechuu ture jechuudha hedduu namatti tola akkasii isiniin jedha obboleeyyan keenya maashaallah tabarakallah murtee geessitee jirti Allah eenyuma nyaachisuu eddiree dura. Akkasii obboleeyyan kiyya dhugaa rabbiititti duudas nama jedha isiniin jedha akka isinitti tole abdii qabaa yoo isinitti tole mee koomentiidhaan natti himan isiniin jedha yoo isinitti tolee jiraate koomentiidhaan natti himaa yeroo kanatti silkii araburraa fuudhee natu waraabuu ture jechuudha. Allah keekii murteessiin jechuudha. Yeroo dhiifama fuulatti dibee jechuu yaa bal jalaalii wal ikraam asumaan sistoo dhiifama siin jedha adoo dhiifama hordoftoonni illee dhiifama akkamitti nyaatatti qabatte akka hin jenne gammachuu waan nama hin goone hin qabdu akkasiin isiniin jedha kaakasamaan tuqeenaa irrumaa mul'attu jechuudha daddaftee duraa isiin qammastuu fi gabbu'aa isiititu qammaseesa. Astaghfirullah. Akkasiin isiniin jedha yoo balleessa dhiifama taasiseen jira jechuudha gaafa san gammachus ta'u tolus baatu jechuudha. Waan akkasiiti eenyu nyaachisuufi sila isima nyaachisoo taayyuu narraa fudhachuu didda jechuudha namootatu jira waan ta'eefi. Akkasiin isiniin jedha kaa obboleeyyan kiyyaa yeroon kun akira jechuudha asitti biyya namaatitti yoo inni nyaatamu sila yoomisaa yookaan ashaa ta'a hin ta'in jechuudha gahwamaa fi keekuma garuu biyya keenyatti immoo nyaatanii dhuganii akirsheedha inni kun jechuudha waan akkasiiti Allah biraa tarii qammasiifte maashaallah. Oh my god. Akkasiin isiniin jedha inshallah hordoftoota kiyya isinillee asumaan haa nyaannu kottaa nyaadhaa isiniin jedha. Dhugaa kana fakkaata. Sagalee kana immoo tiyyuu jechuudha. Sagalee waaniin anaan hodhu jedhaa jirti yeroo sanitti jechuudha. Anillee hin dide kaayisiin hin didde.
sagalee jalaa haqe koopiraayitiin irratti qaba jedhee jechuudha. Waa baay'ee sagalee baay'eetu jira. Sagaleen jibbaasiin jira. Namoonni illee hin dubbatanii duuba namatu jira jechuudha. Yeroo kanattis maatiimas tahan jechuudha. Sagaleen ijoolleen hin jira. Kanaaf hin jalaa kaase sagalee jechuudha. Akkasi silaa osoo waanuma yeroo sanitti haasofnee fi waan yeroo san dubbatan ta'ee bareedadha. Akkasi isiniin jedha. Amma immoo sagantaa kennaatii asumaaniin qaama qalbiin hordofan isiniin jedha. Kennaan kuni kennaa jechuudha. Ustaaza isiitirraa dhufe. Ustaazii asumaan galatoomaa isiniin jedha. Isilleen isiniin jettee jirti. Anillee ulfaadhaa galatoomaa jazaakumullahu khayran isiniin jedha. Inni kun immoo kennaa obboleettii isiitiin isiniin jedha. Inni tokko hiikaa quraanaati. Inni tokko immoo tuyyuu quraanuma tajwiida jechuudha. Guddaadha maashaallah. Asumaan ulfaadhaa isiniin jechuu jaalladha. Kama dhugaa onni irraa galatooma ustaaza kenna kan barsiistanii asiin nu geettan xiqqaatee gaafa eebba isillee wallahi quraana badhaasanii. Inni kun immoo kennaa obboleettiisii hiriyyaa yookaan dhugamatti obboleettillee yoo jedhe uummata akka iyyuu ittiin qaanfadhu kenna hawwiiti jechuudha. Qubeen zahabaa na fakkaate walumaan ilaalla. Inni kun immoo kennaa obboleettiisii Aamuu Firii Faamilii irraa taheedhaan isiniin jedha. Garuu kennaan kiyya kennaa hiriyyaa isii hin ga'u. Hiriyyaan isii jechuudha hijaaba akkasuma gabbu'aa kana yuunifoormii kana asaasan keekas diddee ofii hojjechiiste jechuudha. Hawwiini wallaahi obboleettii tiyya hawwii rabbii waan itti jaallate si haa ta'uu si haa gammachiisu. Warri markaza kennaa hin beekan lakkoofsa 14 yookaan barreessituu markaza Ustaaz Jeneraal Kamaal Hebbooti jechuudha. Ijaaba kanas isibbite. Wanti isiin goote waan guddaadha. Rabbiin immoo waan guddaa si haa ta'u. Dhugaa isiinis siistariin hiriyyaa akkanaa qabaachuu ittiin boonee jiranilleen jechuudha. Rabbiin bakka ati baaftee si haa buusu. Dachaa godhee si haa kennuun siin jedha. Nama isilleen dachaa gootee galata kee deebistu si haa taasisu. Hijaabni immoo kana fakkaata. Anumatti hatta jechuudha wallaahi diddee jechuudha ofii hojjechiisedhe isa isiin matarraa qabdu kan markaza kennaa kanas hiriyyaan isii fi isiitti hojjechiiste jechuudha. Dhugaa hiriyyaa akkanaa qabaachuun badhaafamuudha maashaallah. Kana qofa osoo hin ta'in maalirra geette maal goote eessa geette osoo jettu guyyaa eebbaa san gahe jechuudha. Garuu gaafa san ani hedduu takka biizii ture keessummoonni illee narra jiranii markaza irratti hin dubbanne yeroo sanitti immoo isitti himee jira. Yeroo galgala markaza irraa qophiin jalqabamu asii guyyaa tahe ture waan taheefi namni harka gate jechuudha. Isuma dhugaa jechuudha. Osoo dhuma eegu rimidii halkan san jechuudha gaafa eebba akkasitti hin dubbanne dhiifama siin jechuu barbaadete obboleeyyan kenna kan markaza kennallee dhiifama garummoo kennaan isii kana isii keessanitti himee jira jechuudha. Hawwii immoo tuyyuu jechuudha. Sistariin illee hin beeyti hawwaatiyya onni irraa galatoom kennaa kana qofaaf iyyuu osoo hin taanetti jechuudha. Waa hedduu fi galanni siin mala. Hawwii isii jajjabeessuu fi akkasuma jechuudha. Wallahi yeroo anis kanan duratti lafa kana irratti jechuudha qophii qopheessee hin beeku. Kana jechuun ka onlaayiniitii fi kan dhugumaan asitti waan garaagaraa hojjettanii jechuun namni isinitti bahee qophii akkasii hojjettanii galchuun wallahi maashaallah waan guddaadha. Kanaaf immoo tuyyoo obboleettiin keenya kun akka nama na faana jiru na waliin jiruutitti na wajjin dhaabbachuu turte jechuudha. Maal goote eessa geette waan akkasii jechuudha. Yeroo sistariin baay'inaan baadiyyaa turti isiin baadiyyaa jirtullee na waliin turte jechuudha. Dhugaa hawwiyyee jazaakillahu waanna khayral jazaa siin jedha. Habiibti guddaa takka galatoomi rabbi si haa galateeffatu rabbi sirra haa jaallatu. Guutuun obboleeyyan hiriyyoonni isii galatooma. Guutuun markaza keenyas galatooma. Hordoftoonni kiyya isinillee galatooma. Laayik sheer akka gootan abdii qaba viidiyoo kana. Sagalee baay'ee dubbatte sagaleen isii hin dhagamu garuu deebiteetiin akka irra deebitee haasoftuun hin taasisa. Yeroo sanatti jechuudha gammachuullee waan nama harkaadata ammallee yeroo namni nama bira jirutti xiqqoo dhugaa hin saalfatti jechuudha. Sagaleen isii gaddu'aa tokko jalaa kaase womaan jedhe kana jette isinillee ustaazan hangafee akkasuma hawwii hangafee guutuun warra wajjiin barataa turree warra naqwaasiisanii wasiisanii galatooma hundi keessanii bahee garaagaraa qabdanii jechuu turte jechuudha. Anillee afaan isiitiin isin jedha wallahi sagaleen hin dhagahamu sanii kan jedha. Sagaleen waxallee qaba akkas ture isin jedha. Kanaaf jalaa kaasi sagalee isii maaliif jalaa kaasi akkana hin jenne akkasin isin jechuu fedha. Inshallah viidiyoon guyyaadhaa kana fakkaataa isa rabbii keessan tura rabbiin isin irraa haa jaallatu. Laayik sheer godha viidiyoo kana.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.